السلام عليكم الشما دعوتو تخين خبجمو في جالتمو بكم جرت انت سلامن خين كلن سرام ببسي اسم برهاغو اسن انجچا arrammo kan qabannee dhufne inclusiveness chapter 1 part 2 qabannee isin dhufne jirra. Chapter 1 part 1 irratti gaa understanding disability and vulnerability kan jedhurra disability malakate impairment malakate walin laalle turre. Sana qofa miti cause of disability malakate genetic no malakate fi types of disability visual specific learning disability fi kan kana fakkatan fa baay'ee isaanii waliin ilaallee turre. Arrammoo kan ilaallu maali? Paartii kanaan speech and language impairment kan jedhu waliin ilaalla. Tole gaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya chaanaalii keenya subscribe godhuun viidiyoo kana immoo like godhuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan kabajaaf jaalalaan isin afeerra. Let's go. Arga speech and language impairment maal kate kana lachuutu qobatti tokko baafne laalla. Speech impairment jechuun maal kate fi language impairment jechuunis maal kate waliin ilaalla. Speech impairment jechuun gaa bakka sadiitti qoodama yookaan waa sadii of jalaa qaba. Yes, articulation disorder ida. Articulation disorder ida inni jalqaba jechuudha. Articulation disorder jechuunis waa sadii of jalaa qaba. Tokkoffaan omission ida. Omission jechuun gaa akkuma maqaan isaa ibsutti qubee ommiit irraa gootee irraa dhabamsiiftee dubbachuu fakkeenyaaf boo for boot kan jedhu kanaaf boo jettee dubbisuu jechuudha. Irraa ommiit gootee irraa haqxee jechuudha. Kun omission jedhama. Articulation disorder ida. Substitution jechuun gaa at the name indicate it is what substitute one word from another word jechuudha. Jecha rabbit jedhu waabit jedhee waadhaa fi erri bakka buuse jechuudha. Replace ol godhe substitution jedhama. At the name indicate jechuudha. Distortion jechuun ammoo diiguu yookaan ammoo dabsuu jechuudha. Jechuma sanuu waan biraa godhu jechuudha. Yookaan micciirtee jallisitee dubbisuu jechuudha. Fakkeenyaaf jecha kana jecha siip jedhu kana for siip jecha siip jedhu ati immoo jecha sleep jedhu siip dhaaf yoo kan jettu taate maali distortioniidha jechuudha. Bootaa yookaan immoo micciirtee yookaan jallistee dubbistee jechuudha. Kun maali speech disorder irraa articulationidha jechuudha. Inni biraa fluency disorderidha. Fluency disorder jechuun ammoo yeroo haasawaa irratti akkamitti akka namni haasawuu fi kana waliin ilaalla. Tokkoffaan stuttering or rapid firing repetition. Kun jechuun maal jechuudha? Gaa akka nu biratti beekamutti hodhorsuu jedhaniin. Hodhorsuu jechuun namni tokko fakkeenyaaf maqaan kiyya jaalataadha. Jaalataa jechuudhaaf anamma namni normaaliin jaalataa jee akkana dubbisa. Kanammoo stuttering kun akkami jaalataa jedhee akkana hodhorsee jechuudha. Hodhorsuu jechuun ammoo gaa maal jedhama afaan loqodutti garagaraatti inni jira. Amaariffaan ammoo mantabaatab jedhama. Mantabaatab jechuudha. Warri amaariffaa beektanii. Inni biraa clattering. Clattering jechuun ammoo excessively fast and jerky speech. Namni tokko hafarsee yookaan jarjarsee jecha tokko waggaa dubbatu jechuudha. Excess fast jechuudha. Fakkeenyaaf arsii jechuudhaaf ars jedhee akkana shorti godhee saffisaan nama jedhu jechuudha. Voice disorder jedha inni sadaffaa. Voice disorder jechuun immoo problem of what with quality or use one voice jechuudha. Kun jechuun immoo result from disorder of the larynx jedhan moojula irratti kana jedha. Moojula irraa illee booda waggaa viidiyoo kana xumurtan booda waggaa dhaggeeffattan it is what result from disorder of larynx kana akkanatti jalqabaddaa. Result of what disorder of larynx yookaan voice box kana namni disorder asirraa qabu akkana godhu. Fakkeenyaaf kun akkam jechuudha? Ol kaasee gabbuusuu jechuudha. Furdisee pitchii fa'aa jechuudha. Loudii kana kan maali voice disorder dha jechuudha. Yes, it is what speech impairment kana fakkaata speech impairmentiin. Inni biraa language impairment. Yes, language impairmentiin waan gurguddoo shan qaba. Waan gurguddoo yookaan component shan qaba. Phonological disorder, morphological disorder, semantic disorder, syntactic disorder, defect, pragmatic difficulty. Let's see one by one. Tokko na ilaallu. Phonologic disorder jechuun kuni maali? It is sound of the system. Phono at its name indicate phono jechuun sound jechuudha. System of that a language and the rule of that govern the sound combination jechuudha.
sagalee tokko language sagalee takkaatii fi ruulii isaa eegattee yoo kan jenne taate phonologic disorderii qabda jechuudha. Morphology dhaan lamaffaa morphology jechuun system of what that government structure of words and the construction of the word forms jechuudha. Morphology jechuun difficult to morphologic inflection yoo kan ta'u ta'e namni tokko maal jechuudha language disorderiidha qaba jechuudha. Kun fakkeenyaaf maal jechuudha fakkeenya waan isin baradhu morphological inflection kan jedhama noun verb fi adjective kan ammoo fakkeenyaaf nama maqaan ibsaa tokko ibsaan kun maali ibsaan kun verb demo adjective moo noun dajee nama dimbeen tokko maal jennaani morphologic disorderiidha jechuudha. Yes clear yoo isin hin galle yaada keessan comment jalatti nu barreessa. Kana jechuudha. Syntax jechuun ammoo as its name indicate it is what rule of the government fakkeenyaaf kun maal jechuudha order or combination of the word to form what sentence word all the sentence inni kun ammoo in short lee karaa gabaabaadhaan maal jechuudha subject verb agreement jedhan subject verb agreement. Yes ingiliffaa keessatti egaa isin barattoota waan taataniif kanneen beektan subject verb agreement dura subject tuuta verb itti aana agreement yookaan objective itti aana jechuudha. Kun kana jechuudha. Namni kana eeggane tokko maal jechuudha re syntax yookaan synthetic part of language disorderiidha jechuudha. Yes isiniif ife natti fakkaata. Kun kana jechuudha. Namni haala saniin kan goone ta'e waan biraa ta'e jechuudha. Inni biraa semantics semantics jechuun akkuma maqaan isaa agarsiisutti meaning word tokko system and it is what the system that governs that meaning of word and sentence. Semantic jechuun poor vocabulary jedhin module irratti qabaranitti poor vocabulary development inability jechuun vocabulary tokko sirriitti hubachuu dhabu jechuudha. Kun maal jechuudha semantic part of what language impairment jechuudha. Vocabulary namni tokko waan sirriitti hubatin ta'e semantikiidha naan jechuudha. Inability tokko bira dongoraan fa'aa hubachuu jechuu tokko dongoraan fa'aa hubachuu kun semantikii jedhama. Pragmatics jechuun ammoo the system that combine to the above language component in functional and social appropriate communication. Yes kun maal jechuudha in shortly understanding and using the language. Fakkeenyaaf pragmatic jechuun nuti amma ani fakkeenyaaf barataa Harargeerraa yuunivarsiitii Arsii dhufe kun amma Arsii fi Harargee loqoda garaagaraa qaban maal jechuudha re loqodni Arsiitii fi loqodni achii kun yoo achi as dhuftee loqoda asiin hubanne yoo asitti dheeyitee loqoda achiin hubanne maal jennaan pragmatic impairment jennaan. Yes fakkeenyaaf nu biratti jechi baay'ee fakkeenyaaf qaaquun asitti positive haasa'uudha jechuudha. Ammoo bakka biraa gaarii ta'e maana qaaqxa namni tokko hin jee maana lolta maana arrabsita akka jechuudha jechuudha. Loqodoota akkanaa kana yoo kan hubanne taate pragmatic problem. Yes it is don't forget this one student conceptiin isinii kana qabaddaa qubatti shamaddaduu bichaadhaaf yaadina. Yes kun kanaa jechuudha pragmatic problemin isiniif galee natti fakkaata hiika jecha yookaan loqodoota garagaraa hubachuu dhabu abbaaf language kana jechuudha kanaa jechuudha. Yes inni biraa autismidha. Autism jechuun maali affecting verbal or non-verbal communication. Yes it is both what verbal and non-verbal is of jalatti qabataa jechuudha. Okay sorry it is what mental condition in which a person is unable to what communicate or form relate to other. Nama biraati wajjin communication godhuu sababa maaliitiin caused by what biological or brain abnormality sababa sammuu isaatiin brain isaa abnormal ta'eef nama wajjin walii galuu dhabu jechuudha. Yes verbalis ta'e non verbalis nama wajjin bakka dubbachuudhaanis saayiniidhaanis kan waliif hin galle jechuudha. Verbal and non verbal qabaddaa isiitan non verbal moojuloo irra jirti kanaafin afaan isin haasaa and verbal lachuutu maal jechuudha re kana autism si godhaa jechuudha. Yes okay most of have very degree of the retardation jechuun duubatti hafuu jechuun ijoollummaadhaan fa'aa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amalli isaa maali characteristic repetitive behavior amalli isaa deddeebisuu amala akkasii qaba. Abnormal movement ozuman jaalanne ozuman hin feene movement godha ozuman itti yaadne jechuudha. Weak social attachment hawaasa wajjin baay'ee waliif hin galu
yes aggressive dha jechuudha nama wajjin nama jibba nama waliin galu yes ono dhufe aggressive toward self or other ofillee jibba nama wajjin illee jireenyuma kana hin jibba jechuudha kun maali autism impairment dha namni kana maali impairment qaba malee waan biraati miti jechuudha normal miti jechuudha abnormal dha yes kun kana communication disorder nama wajjin baay'ee waliin galu haadha manaatti wajjin waliin galu yoo fudhate ilmaanii wajjin waliin galu maatii wajjin waliin galu biyyaa wajjin waliin galu baay'ee serious dha jechuudha anabilitiin akkana yes inni biraa emotional behavior disorder dha emotional behavior disorder yes mazuree guddaa dhagaa please give me attention keessan barbaada qormaata akka salphatti hojjettaniif attention naqannaatiin dhaggeeffadhaa samboota xiqqishuma dubbistanii qormaata saqqaltanii yoo rabbi isiniif laaffise jechuudha yes kanaga maal jedha akka emotional and behavioral disorderity amallisaa maal inability to what learn that cannot be explained by intellectual sensory and health informatics namni emotional disorder ta'e jechuudha ability mo barachuu tan hin qabu jechuudha yes inability to learn is cannot explain jechuun sababa inni wantoota miira isaatiin arganuudhaan intellectually beekumsaa fi kana hunda inability jechuun hin danda'u jechuudha inability to build maintain satisfactory and interpersonal relationship with peers and teachers nama waliin gammachuun san interpersonal wajjin hin jiru jechuudha nama wajjin hiriyyaa isaatii wajjin barsiisota wajjin waliif hin galu jechuudha yes emotional disorder jechuudha namni kana inappropriate type of behavior or feeling under normal circumstances jechuudha amalli isaatu bakka not appropriate jechuudha nama wajjin waliin galu waan ta'eef feelingiin isaa sirrii miti jechuudha under normal dha jechuudha sila normal ta'uu qaba ture under normal dha jechuudha yes in the general pervasive mood man isaa yookaan haalli isaa unhappiness dha hin gammadu jechuudha qophatti akkana gaddeeta depression jechuudha kuno baay'ee cinqamee yaaddee aaree kophaata jechuudha the tendency to develop physical symptom or fears associated with personal or school problem nama waliin saayibaa wajjin walitti qabamu waan sodaatuuf fiiringii waan qabuuf what iskuulii mana barumsaa dhaquu jibba jechuudha mana barumsaa dhaqee yoo jedhan hin dhaqu jechuudha kilaasii deemee yoo jedhan hin deemu bakka namni itti ol ga'e arguun barbaadu jechuudha namni kanaa maali emotional and behavioral disorder jechuudha yes isiniif gala jeetii yaada inni biraa classification of what behavioral inni kun classification isaa karaa shaniin egaa waliin laala okay classification in conduct isaa conduct disorder socialized aggression attention problem anxiety psychotic behavior and motor tokko waliin laala okay conduct disorder yes conduct disorder jechuun maal jechuudha egaa it is what individual may seek attention are disruptive and act out yes wantummaan yookaan haalli isaatu jechuudha attention isaa disruptive dha jeeqamee jira jechuudha act out and the disorder is what classified into two disorder in conduct bakka lama qoodamu overtee fi covertiin kan mul'atu jechuudha covertii jechuun immoo kan mul'anne fakkeenyaaf violence yookaan jeeqamuu jenne san jeeqamuun violence dha jechuudha yes and tantrums kunis part of overteet versus covertiin ammoo maali laying sobuu dishonest beellama yoo seene diiguu stealing hatuu fi drug use kunneen kanaaf maali conduct disorder irraa covertiidha jechuudha yes kun akkana socialized aggression jechuun ammoo kun maali nama kabajuu kan dandeenye jechuudha yes individual disrespectful to other peers hiriyaa isaan kabajne barsiisaa isaan kabajne parent isaan kabajne maali socialized aggression jechuudha yes namni kanaaf maali gamma common are misbehavior and dropping out the school namni barsiisaan kabajne namni nama wajjin haala kanaan jiranne mana barumsaa irraa drop out jechuudha withdraw guutee gala jechuudha barumsuma naannatti tolle jee waan miira akkasii emotional behavior dheennee haala sanii jechuudha early symptom include stealing hatu jechuudha and running away from home ugaa gara manaa deemu fiiguu gara manaarraa fiiguu habitual laying kijibu cruelty and to animal fire setting kunneen kun maal jechuudha socialized aggression jechuudha yes nama kabajuu dandeenye egaa haala kanaan kunis maali disorderidha malee waan biraati miti jechuudha yes alright inni bira attention problem jechuun gaa maali these individual are what
may have attention defect attention problem jechuudha nama attention isaa problem ta'e are easily distractible nama salphumatti bakka distract ta'u jechuudha and have poor concentration isaa baay'ee kan gad bu'aa ta'e jechuudha attention maan isaa irrattu baay'ee kan gad bu'aa ta'e they are frequently impulsive wanti kun immoo gaa haa jennu malee uumamaan illee ta'uu danda'a impulsive jechuun uumamaan jechuudha yes jechee tokko uumamaan jedhaa qabaddaa laala hiikaan isaa uumamaan jechuudha tokko uumamaan illee ta'uu danda'a and may not think consequence of the action wantoota hojjetu irratti riizaaltiin ichi boodaan dhuftu yookaan immoo fakkeenyaaf kan nama dhoote namni kana yoo dhee maaltu nurra ga'a waan jiru hin yaadu jechuudha yes not think jechuudha akkana maal jechuudha kunree attention problemidha jechuudha inni bira anxiety jechuudha immoo withdrawn jedhaman afaan biraatiin individual are what person of individual nama aaru jechuudha ni dib jedhaniin nama aaru anxiety jedhaniin self conscious nama of beeku reserved and unsure themselves of maratu kan of namanne kunneen maal jechuudha anxiety jechuudha low self esteem confidence isaa jechuudha gad bu'aadha withdraw from immediate activity wanto jereer ammum aaru jechuudha amma dafee immediate saffisaan kan aaru kun maal jechuudha nama biraa irratti kan hirkatu low self esteem jechuun immoo nama of dandeenye jechuudha nama biraatti hirkatu jechuudha kun maali anxiety dha jechuudha inni biraa they are also anxiety jechuun nervous and frequently depressed baay'ee tension keessa galanii maati depressed akkanumatti jeeqamanii qobabbaanii nama jiraatu kanaan anxiety jennaan jechuudha inni biraa psychotic behavior yes alright these are shown more odd behavior baay'ee behaviorin isaa baay'eedha jechuudha baay'ee negative dha odd dha jechuudha they may hallucinate deal in fantasy the world yes kun maal jechuudha gaa psychotic kun immoo false belief jechuudha mee akkamii isiniif barreessa akkanatti barreeffadha false belief jechuudha hiikaan isaa false belief yes kun maal jechuudha gaama shortly maal jechuudha nama akkanumatti waan agarretti waan asiin deemu jiruun arka jira kanumaan agarre false belief jechuudha fakkeenya gabaabaa isiniif galuun isiniif rodha fakkeenya meesirratti yeroo waqtii zaajaa magaalaa gurguddoo irra cebbaa deemtu ispaaltii oggaa laaltu of dura jechuudha akka waan aduun irra gabbuute akkana iftee waan wayii fakkaata oggaa bira dhayite hin jiru kun maal jechuudha hallusineeti jechuudha false jechuudha amma namni kunis namni psychotic behavior disorder ta'e kun maali waan namni agarre erga waan namni hin yaadne abjuu wayii jechuudha fantaasii jechuudha abjuu wayii jechuudha akka waan gibberish or nonsense waan afaanaa soollee waan sirrii hin ta'in jechuudha psychotic behavior namni kana baay'ee jira hawaasa keenya keessa maraataan uffata keessa maraatee fi uffata keessa maraatiin baay'ee jira waan ta'eef isiniif galuu danda'a jeetii yaada inni biraa motor access jechuudha immoo it is these students are what hyperactive humna ol jechuudha baay'ee active ta'uu qaban ture hyperactive jechuudha kun yes hyperactive jechuun kun maal jechuudha amma bakka baay'ee deemuu kan danda'u fakkeenyaaf they cannot sit bakka takka kan teenye jechuudha bakka baay'ee deemuu danda'a jechuudha and nor listen to other nama biraallee dhaggeeffatu nor keep their attention focus yoo isa dhaggeeffatan illee irraan kaayyenne inni useetuma haasa'u deemuudha bakka yes osmanii deema jeetu yaadiin fa'aa kanuma deema jechuudha bakka takka kan teenye akkanaa jechuudha inni biraa classificationin bakka lama qoodama yes emotionaliin kun jechuudha emotional and behavioraliin kun bakka lama qoodama tokkoffaa externalizing behavior and internalizing externalize jechuun in shortly under control jechuudha kan nuti to'achuu dandeenyu jechuudha fakkeenyaaf kun maal jechuudha gaa disorderiin akkanaa kun such as problem disobedience fakkeenyaaf beellama diiguu fa'aa akkan diigne nama beellama si baallame inni dhufettini amma kana control godhuu hin jechuudha disruptiveness fighting temper and irresponsibility jealous anger aaruu kan arraf godhu attention seeking kun maali kan under control jala jiru jechuudha internalizing jechuun immoo keessa jiru kun maali over control kan namni sirratti nagirre jechuudha bara karaa gabaabaa internalize is motivation keessa birannee mire kun kan jenna over control kun maal faadha anxiety aaruu keessatti gaxaartu immature fakkeenyaaf namni hundi nama gaaruu ta'uu ni barbaada garuu yoo immature ta'e maali immature maal jechuudha namni hundi hin ta'u namni hundi sila nama gaarii ta'uu ni barbaada yoo hin taane san maal jechuudha
immaaturiin kun guddachuu dhabuu akkanuma guddaa yaadu kun namni hundi ni fada yoon taane maal jechuudha internalizing behavior of the disorder jechuudha san qofame shyness jechuun ammoo qaanfachuun ture ammoo uumamaan jechuudha internalizing jechuudha namni hundi sila namni hundi hin qaanfatu namni qaanfatu kun maali uumamaa jechuudha uumamaan internalizing ta'ee jirte jechuudha social withdrawal feeling inadequacy or inferiority guilt depression worry gritty wantoota baay'eedhaaf yaaddoo kun hundi osumati yaadiin jettuun yaaddee hoxa jechuudha namni tokko akkanatti kanneen akkana kun hundi maal jechuudha uumamaan illee ta'uu danda'a jechuudha kuni kana akkana okay cause of behavioral and emotional disorder sababni isaa baay'ee dhagaa tokkoffaa biologically jechuun maal jechuudha uumamaan jechuudha uumamaan fakkeenyaaf genetic disorder yookaan nama sammuu miidhamte brain damage nutrition hanqina nyaataa fa'aa nama qabu fi allergy garaagaraa temperamentii fi damage to central nervous system kun maali uumamaan jechuudha wantoota akkanaa kun maali kaawusii behaviorally namni tokko uumamaan illee kaa duraanumaa jedhee mire uumamaan illee ta'uu waan danda'u akkasii jechuudha akkana biological jechuun uumamaan jechuudha lammaffaan family factor jechuun interaction family influence fakkeenyaaf haadha manaa fi abbaan manaa yoo wal tuman takka ilmaan tuman wal lolaa tuman yoo kan oolan taate ijoolleen maal jechuudha ree influence kanaan affect taate jechuudha yes warri ganaa fuudhuu tatteessan haadha manaa gaarii ilaalladhaatti suuta jedhaati jireenya tasgabbaa jiraachuu yaada malee fuutanii hiikuu qofa yaadina yes akkana ijoolleen teessan nama akkam ijoollee addunyaa tan rakka fidu deemtanillee karoorsitanii suuta jettanii akkasitti tasgabbooytanii jiraatan jechuudha jireenya gaarii kanaafuu childi abbuus ijoollee tumuu fi neglect and poor disciplinary practice wantoota silaa practice hin taane hunda poor kan taate haa mana keessatti hojjechuun maatirraa hin eegamu jechuudha abbaan manaatii fi haati manaa wal tuman yoo ijoollees kan tuman taate haala kanaan behavioral disorder taate ijoolleen guddachaan deemtu jechuudha seenaa garaagaraa taaktii garaagaraa itti himanii silaa ijoollee guddisaa deeman jennaan maatiin baay'een interaction isaanii influence isaanii baay'ee dhiibbaa geessa jechuudha inni biraa environmental dhagaa akkuma beekamutti bakki nuti jirullee baay'ee murteessaadha environmental go'annu fakkeenyaaf peer pressure yes peer pressure dhiibbaa hiriyaa jechuudha living improversion area jechuun bakki ati jiraattu baay'ee murteessaadha jechuudha bakka improvised taate yoo jiraatte guddachuun keetillee bal'isitee yaaduun keetillee akkasuma jechuudha yoo immoo bakka hin taane jiraatte dhiibbaan sirra geessisuu danda'ama jechuudha and schooling practice that as are responsive to individual need wantoota ati barbaadu irratti immoo unresponsive yoo kan ta'an taate ati maal jechuudha behavioral disorderiin sirra dhufuu danda'a jechuudha inni biraa culture jechuudha cultural factor aadaa keessa jiraatullee aadaa fakkeenyaaf gaa yeroo baay'ee shamarranis ta'e dhiira aadaa nama biraa hordofan aadaa ofii dhiisanii jechuudha aadaan baay'ee faaktarii dhiibbaa geessisuu dandeessi behavioraalii kun maal jechuudha namni maal naan jaa negative practice jechuudha fakkeenyaaf shamarran uffata haphii yookaan immoo uffata gabaaboo uffatanii deemu dhiirti immoo akka laapparaatti gabbuusanii surree jechuudha deemu kun maali negative practice jechuudha aadaa nama biraatti yookaan kan keenyaa miti jechuudha kun maal jechuudha ree cultural factory jechuudha for example watching violence and sexually oriented movie on a TV program kunin fakkeenya kanumaan isiniif fudhadhe kunis fakkeenya biraati bifa sanii qabadhaati hordofaadha jechuudha inni biraa intellectual disability dha intellectual disability jechuun maal jechuudha it is what lose ability to think jechuudha ability to think isaanii baay'ee nama gabbu'aa ta'e intellectual disability ta'an jechuudha fakkeenyaan isin hodha karaa gabaabaa student please give me attention don't disturb me yes fakkeenyaan isin fudhadhaam akkana hagoon plus akkana hagoon akkana ta'a amma what's the reason behind of this chat kana ta'e yoo kana hin dandeenye ta'e namni tokko intellectual disability jechuudha as jiddu yoo sadi buufte amma sirriidha yoo lama buufte immoo jaan ta'u kana jee namni kan beeku yoo ta'e normaalidha jechuudha namni kana dadhabe immoo reasoning maal akka ta'e hin beekne ability to intellectual isaanii gabbu'aadha jechuudha lose ability to think of what logical way and understanding things yes karma namni isinii jechuudha characterized by what limitation both intellectual function and adaptive behavior with what
cover many everyday social and practical skill kunungaa nama baay'ee keessatti ni mul'ata jechuudha barattoota baay'ee keessatti illee ni mul'ata jechuudha it is disability originate before what 18 age yes waggaa 18 dura baay'ee kan isiin burqitu jechuudha an individual considered what intellectual disability based on what following criteria namni tokko criteria as gadi kana keessa takka yoon qabaanne intellectual disability dha jechuudha waliin laal criteriyaan san lama moo sadii na fakkaate kanarratti immoo wanni isiniif dabaluu barbaadu jechuudha intellectual disability tuni ulaagaa baay'eedhaan murteeffamti isaan qoy waliin itti ilaalla okay tokko criterion sub average intellectual functioning yes intellectual functioning sani yo sub average kan tote it is refer what general mental capacity such as IQ jechuudha yes reasoning problem of what measured by IQ test sani nama garagaraati jira fakkeenyaaf IQ test scoring around 17 as high as what 75 kanaafi kana ol yo kan tote normally but kanaafi kana gad yo kan tote limitation of the intellectual functioning yes intellectual functioning gitu irra gaa jechuudha yookaan immoo maal abnormal jechuudha limitation asii kun maali abnormality dha jechuudha yoonni fi IQ win 75 gad kan ta'u ta'e jechuudha yes akkan isiniif galee jeeyyaadha lammaffaan significant limitation exist in two or more adaptive skill yes fakkeenyaaf kun maal jechuudha gaamma adaptive skilliin nama garagara fakkeenyaaf conceptual skill language garagaraa dandeessa afaan meeqa dandeessa literacy barreessuu dubbisuu money and the time maallaqa oomishuu dandeessa number of concept and the self direction of your direct ol godhuu dandeessa kana kun maali conceptual skill social skill immoo interpersonal skill hawaasa wajjin sirriitti jiraachuu interpersonal jechuun lamaaf namaa oliif jedhanii social responsibility itti gaafatamummaa hawaasa tokko baattee manage gootee leader taatee hojjechuu dandeessa yoo hin dandeenye waan biraati self esteem guardability innocence nama namaaf gara quuqamu and social problem solving hawaasa irraa rakkoo itti jiran furuu yoo kana hin dandeenye yoo yaadullee hin dandeenye taate maali intellectual disability jechuudha practical skill activity of the what daily living personal care jechuudha guyyaan kan nuti hojjennu occupational skill hojii ogummaa barbaachiftu lafa qotuu haa ta'u fakkeenyaaf qotee bulaadhaaf ati lafa qotuu dandeessa waan kana gana dandeessa health care taate travel transport gootee wantoota garagaraa deemuu dandeessa even schedule baafattee wantoota garaa safety use money use telephone bilbila kee fayyadamtee AI yookaan wantoota garagaraatiin self learning waan jedhamu jira self learning kana oo dandeessa yoo kana hundi kan dandeenye taate intellectual disability keessa galtaa jechuudha people with intellectual disability academic learning can be affected jechuudha namni intellectual disability affected academic barnoota keessatti jechuudha kophaffaa barsan yeroo baay'ee yoo ilaaltanii jiraatan and the ability to adapt home yes school and the community environment are presented under following fakkeenyaaf general cognition nama intellectual disability maal jechuudha physically emotionally as well as by personality disposition of the belief general cognition isaanii baay'ee garagara jechuudha yes varied jechuudha yes akkan inni bira learning and memory learning and the memory capacity of a pupil intellectual disability are significantly below don't forget this what nama intellectual disability fi khani jechuudha kun baay'ee irraa gadi jechuudha learning isaatiif memory isaa akkaataan hubachuu isaa nama tokko baay'ee gusatifaatti himtee hubachuu dadhabu tokko immoo takka matuma dureetu itee baratuma kana keessaa barataa jabaa fi laafaa jira yes khadaftee qabatuu fi qormaanni fakkeenyaaf yeroo isinii bahu barataa jiddugala godhatee ba'a cimaadhaafis ni ba'a laafaafis ni ba'a haala sanii wal madaalchisan jechuudha maaliif barataa akkanaa kana fa'aa jira jechuudha yes kun kana jechuudha akkana inni bira adaptive skill jechuun maal jechuudha a child with intellectual disability yes may have difficulty in both learning and apply skill for a number of reasons kana jechuun maali namni barataan yookaan intellectual disability ta'e difficulty jechuun barnoota barachuun skill garagaraa because disability waan qabuuf and higher level of distractibility reasoning jechuudha amma kunneen inattentiveness takkaachette attentive ta'ee hordofuu dhabuuf danda'a failure to read social ku mallattoolee hawaasa garagaraa dubbisee hubachuu dhabuu danda'a generally impulsive behavior illee ta'uu danda'a uumamaan illee ta'uu waan danda'uuf intellectual disability garagaraa jechuudha kaanirra inni bira speech and language jechuun gaa
namni intellectual disability barataan intellectual disability it is may have delayed speech turee faa dubbatu turee faa galaaf jechuudha. Language comprehension and formulation is difficulty. Baay'ee bakka formulate godhee process godhee deemuun baay'ee difficulty dha jechuudha irratti. Yes. May show what delayed functioning on pragmatic aspects of language such as what turn taking, selecting acceptable conversation. Yes. Topic of conversation illee acceptably fudhata jechuudha. Kun maal jechuudha delay functioning jechuudha. Kun amma negative word jechuudha. Akkan. And knowing when to speak oggaa dubbatu hin beeku, knowing when to silence yeroo callisullee hin beeku, contextual skill similarly jechuudha. Kun delayed kan irratti ol deebisa gaadameera akkana jechuudha. Intellectual disability barataan qabu kana jechuudha. Inni biraa motivation daga. Motivation jechuun akka ka'umsa qabaachuu waluma hundi irratti haa ta'u. People with intellectual disability often describe lack of motivation. Yes, lacking of what? Motivation or interest jechuudha. In shortly, student please give me attention akkan or outer directed behavior kun amma gaa motivation ma jechuudha. Motivation hin qabu, interest hundaaf jechuudha hin qabu jechuudha namni intellectual disability because ability to thinking saa maal jechuudha below dha jechuudha. Below than normal way jechuudha. Academic achievement jechuun ammoo karaa kanaan garaalu psychocognitive difficulty for children with mild or moderate intellectual disability. Disability man tunu ga baay'ee jira, mild jira, moderate jira. Kunumma garaagarummaa qaba jechuudha. Lead to what? Persistence problem in academic achievement. Garaagarummaa baay'ee jira jechuudha. Difficulty fi difficulty in children mild fi moderate marrattu garaagarummaa qaba jechuudha. Inni biraa physical characteristic children with intellectual disability with different biological ethology sababa garagaraa biology uumama garagaraatiin ta'uu danda'a and may exhibit coexisting problem rakkoolee jiraachuu danda'a different isaanii gaa jechuudha. Such as physical, motor, orthoponic, visual and auditory impairment are and health problem. Kun maal jechuudha amma barataan children in intellectual disability nama biraatirraa garagara jechuudha. Differ jechuudha biologically oggaa laaltu iyyaan oggaa laaltullee sochii isaaniitillee kun hundi garagarummaa qabaa jechuudha. Inni biraa kana xiqqishoo irraa laallee dhaabnaa isinitti hin dheereessu na dhaggeeffadha. Physical disability or orthopedic impairment and health impairment hundinuu garagara. Fakkeenyaaf physical disability jechuun condition that interfere haala wal qabatu with individual ability isaati wajjin kan wal qabatu to use her or his qabeenya yookaan qaama isaa kan sirriitti itti fayyadamu yoo ta'e physical ittiin fayyadamne sirriitti yoo ittiin fayyadamne ta'u sirriitti kan hojjenne yoo ta'e physical disability jechuudha. Physical qaamni jechuudha body jechuudha. Orthopedic impairment jechuun immoo generally it is condition what muscular jechuudha. In shortly muscular or skeletal maashaa fi lafeen isaa yookaan sirriitti hin hojjenne ta'e especially it is what nerve system yoo sirriitti hin hojjenne taate orthopedic impairment jennaan. Health impairment jechuun immoo condition it is require what ongoing medical attention. Yes, ongoing jechuun chronic medical attention like asthma, heart defect and cancer. Kana wajjin kan baay'ee jira kan yeroo baay'ee kan irra jiraatu yookaan kan baay'ee kan ta'e health impairment jennaan. Yes, isiniif gala jedhee yaada. Based on impact of physical disability on mobility and the motor skill, it is divided into three. Garaagarummaa jira bakka kanatti. Fakkeenyaaf motor skill irratti dhaabbanne bakka sadii qoon. Waan biraa irratti hundeen immoo gana laalla waliin laalla. Tokko mild or middle physical disability kan jiddu golaa kana. This is individual are able to work without aids. Kunuma gargaarsa waa takka kiraanchii takka waan meeshaa namni qaama miidhamtoonni deemanii takka osoo hin fayyadamne deemuu danda'a. May like what normal moderate behavior akka nama normal wayitti deemuu kan danda'u jechuudha. Garuu disability immoo beeka. Moderate physical disability jechuun immoo individual can work with braces or crutches and may have difficulty with fine motor skill and speech production. Kun jechuun maal jechuudha the same with mid but it is need aid. Yes, without aid yookaan immoo gargaarsa meeshaatiin ala deemuu nama hin dandeenye socho'uu nama hin dandeenye moderate jennaan. Garuu wal fakkaatan isaan lamaanuu because mobility isaanii wal fakkaatan. Okay, severe kan jennu ammoo
Severe physical disability, these are, it is what? Individual who are wheelchair dependent. Kanuma teessoo yookaan cheerii deemuun sanu argatee sanumarra depend ta'ee namni isaan oofu jechuudha. Fakkeenyaaf nama harki lamaan miidhame, miilli lamaallee miidhame, wambarii yookaan teessoorra kaa'anii namaatu oofaan jechuudha. Kun maal jechuudha? Severe physical disability jedhama. Isiniif gala jedheeti yaada. It is may need what? Special help to achieve regular development. Bakka ga'uu barbaaduudhaaf maal isa barbaachisaa? Special support yookaan special need isa barbaachisaa jechuudha. Amma isiniif galee kanaa jechuun garaagarummaan isaa. Classification isaa immoo kan itti aanu paartii itti aanu irratti waliin laallaa. Ani gaa kan isinii waliin ture obboleessa keessan jaalataa Ibrahim Arsii Yuunivarsiitii Kolleejjii Fayyaa irraa hanga ammaa isin tajaajiluun teelegiraamaan yuutuubaan garaagaraatiin kan beekan jechuudha. Kan Yuunivarsiitii Arsii keessa jirtan baay'een beektanii barattoonni Yuunivarsiitii biraa jirtan ammoo Arsii Yuunivarsiitii handorfannee isin gargaaraa jira jechuudha. Isin wanni isin irraa eegamu chaanaalii kana subscribe nu godhuudhaan akka nu deeggartan kabajaaf jaalallaan